dhiyeenya kana bifa wal fakkaatuun bahattis lixattis deemuu jirti. Waan walitti isii dhiyeessu waan qabdu wayii fakkaatti. Waan qaamni tokko duubaan sochoosu jiru fakkaatti. Kunni karaa Booranaatiin jiru garee hojii ammaas aanaalee 14 immoo maal ajjechaa diree dhawaatti godhamee lafaa wal qabataa. Ammaas ka Wallagga keessatti sun immoo even warra lammiilee Oromoo duraanuu rakkoo adda addaatiin buqqaanii bakka kan qubatan irratti haala fuulleffate fannoodhaan godhamaa. Kuni akkamitti waan wal qabatu waan qabu fakkaata. Dubbii akkamitti waan kana dura dhaabbannaa sanirratti yaadni adda addaa jiraachuu ni danda'a. Dhugaadha. Wanni faannootuun garuu waan bakka lamatti baafamtee ilaalamuu qabdu natti fakkaata karaa kiyyaanii. Amma sadarkuma haasawaattuu dubbiittuu eenyutu gaafatamaadha rakkoo tanaaf kan jedhu himuu wajjin wal qabsiisuudhaaf jechuudha. Wanni tokko faannoon mootummaa Itoophiyaatiin wal loluu jirtu, wal waraanuu jirtu, san naannoo Amaaraa jirtu sani. Faannoon naannoo Oromiyaa keessa jirtu tun dhugaa dubbachuuf faannoo saniin takkaa miti jiraattootumaatu hidhachiifame akka meeshaa siyaasaatitti faayidaarra ooluu jira. Ragaa hedduutu jira wantootni mootummaadhaan wal qabsiisanii ni jiru. Warra milishaa mootummaa ture, caasaa istiraakchara mootummaa warra ture fa'aadha. Mootummaan Itoophiyaa yookaan immoo naannoo Oromiyaadha takka faannoon Oromiyaa keessa qabsoo hidhannoo godhaa ni socho'a. Isaaniinis wal waraanutti jirraa jedhee amanee fudhatee hin beeku. Waliin waraanan hin jiru jechuudha. Yeroo propaagandaadhaaf fayyadaman miidiyaa irratti ni ibsu malee ingeejimentiin humnoota mootummaatii fi warra faannoo jedhamtee Oromiyaa keessa jirtu tana wajji godhamu hin jiru. Oguu humnoonni kabraa ka Oromoodhaaf qabsaa'an jara sanirratti harkaamii fudhachuuf jedhanillee wanni madheen gadduma kanaa ta'uu mootummaan intercept gochuudhaaf yaalii yeroo itti godhuutu jira. Achi booda jarri sun haala banaa argataniiti akka barbaadanii uummata attaa gochuu danda'u jechuudha. Kuni kana faannoon achi jirtu sunii fi kan Oromiyaa keessaa kun takkaa miti. Akki mootummaan itti ilaaluu akkaataan uumama isaaniitis. Naannoo Amaaraa jirtu suni warra dura tumsa waliin godhatan warra mootummaa wajjin jechuudha. Tumsa godhatanii Tigraayis waraanutti turanii achi booda deemsa siyaasaa irratti wal dhaban. Power struggle keessa jiran isaan. Biyya Oromiyaa keessaa tana ammoo wanni lafarra jirtu ta'achi gamarraa dhufanii osoo hin ta'in warrumaas jiru kana shanee ifirraa eegaa jedhamee fa yeroo itti hidhachiifamaa ture ni jira. Ragaatu jira. Shanee ifirraa ittisa jaamee hidhachiifamaa turan. Booda jira kana proxy war itti fayyadamuudhaaf jedhaniiti godhanii wanni jettu ni jirti. So ibsi karaa adda addaatiin ba'uufaas amma akkasitti adda baasanii ibsa baasu. Ibsoota baasan irratti amma faannoon akkana gootee jedhamee Oromiyaa keessatti boba'u kan irratti warri gamaa sun hin awwaanne nuhi yookaan nuhi miti hin jenne jechuudha. Gama biraatiin ammaas mootummaan akka itti ilaalu tokko jira. Warri shanee fi faannoo waliigaltee walitti dhukaasuu dhiisuu godhanii maarree tajettu san erga ololee booda warna san gama biraatiin teestii gochuudhaaf waan uummatatti fayyadamaa jiru, uummata irratti tarkaanfii fudhachiisaa jiruufaa waan fakkaatu of keessaa qabdi. Waanuma fedheefu shiroota siyaasaa akkanaatiin jechuudha. Lubbuun namoota baay'eetii mitiiti. Kan nama tokko du'uun qabu. Faayidaa siyaasaatiif namni akkasitti jeefamuu sirrii miti. Wanni akkanatti lubbuu lammiilee nagaatiin taphatanii kumaara siyaasaa taphatantu hin taatu. Qaruma fedheenuu waanuma fedhettu jechuudha. Wanni mootummaa irratti dirqama ta'u tokko mootummaan ifiifisa nama ajjeesuu dhiisuu. Namni nama ajjeesuu yoo jiraates jara sana adamsuu yookaan seeratti dhiyeessuudha malee abaluutti quba qabuun yookaan immoo nuyi miti isaanii akkana godhanii akkana ta'e nagaa eeguun dirqama mootummaati lammiilee fi qabiyyaa jechuudha.
So mootummaan kun bu'uu qaba bu'uu hin qabni bu'uun qabu kan jedhu san dubachumaan duraa'u gaafatama mootummaan baachaa hin jiru. Nama tiksuutti hin jiru, biyya tiksuutti hin jiru, kumaara lammiileedhaan taphata, pirooksii horii godha. Waan kanatu jira. Ammaas wanni garaagarummaa biroo qabu tokko uummanni keenya bakka adda addaa jiru kuni ka hidhannoo qabuufaa jira amma. Gariin ka hidhannoo hin qabnee jira. Akkuma aadaatti haala jireenya lafa saniitti irratti hundaa'ee ganni horsiisee bulaadhaa hidhannoo ni qaba. Roorroo itti dhuftus ofirraa deebisuu irratti haala anjawaa xiqqoo irra wayyaa ni qaba jechuudha. Gama karrayyuutiin yoo ilaalte amma humnuma mootummaatiitu irra guddateeti rakkisa malee isaan ofirraa dha'an. Booranaallee akkasii. Amma rakkoo ammaa sana rakkoo guddoo taasisee hirmaannaa mootummaan keessaa qabu. Gama bahaatiin, kibba bahaatiin liyyuu hayilii naannoo Somalii. Oromiyaa keessoodhaan immoo faannoo. Jara kana duuba yookaan mootummaatu jira, istiraakchara mootummaati liyyuu hayiliin yookaan faannoo san immoo warri hidhachiisee fi tooftaa siyaasaatiif itti fayyadamu warra mootummaa kanaa jechuudha. Kana sirriitti adda babaa.